Ajma kaba lamita lalaba maganta kallacha safu sera kaba safu kaba manna divejete maamira dabarta appanu masi appanda chesi appan kesi appana dasi borni sasfata namasar fachisa una funisa Egaan kuno sirbasaa ajaa'ibaa kana daawwannee isinitti deebinee jirra. Amma immoo gara odeeffannoo keenya sattaanutti ceena. Egaan Biraanuun kuno Sooddoo keessatti seenaa ajaa'ibaaf hojii ajaa'ibaas hojjetaa jira. Egaan sirba keessi daawwannee deebinee jirra. Mee sirboonni sadeen Sooddoo yookiin aadaa sadeen Sooddoo seenaa akka beektutti biyya sanattis dhalatte saba guddattee fi aadaan kun dubbatame yookiin sirbamee dhumee jira. Mee kanatti nuyi yookiin kana foojiraate yookiin ga'aa ta'us yookiin seenaa biyya sana keessa jiru nutti himi. Gaamiti ani qofa miti artistiin Oromoo baay'eetu jira. Artistoonni Oromoo kun deemanii qoratanii aadaa san waan achi keessa jiru, uumama jiru, safuu jiru, wanta jiru hedduutu jira. Sirbaan kan agarsiisantu jira. Haala diraamaatiin, haala fiilmitiin illee kan hojjetamuu danda'an waa hedduutu jira. Ani amma tokkoon tuquu yaale malee hin tuqne garaadha. Ganaa hafa jechuudha. Waa baay'eetu nu hafa. Kanaan ani siin jechuudha. Tole egaan baay'eetu afee jira jettee mee ayyaanni guddaan yookiin ayyaanni baay'ee gara naannoo keessanitti kabajamu ayyaanni waliigalaa yookiin ayyaanni idilee uummanni hundumtuu guutummaatiin kabajatan keessaa ayyaanni naannoo keessanitti gara sadeen Sooddootti beekamu ayyaana akkamiidha? Ayyaana sana irratti tapha akkamiitu dhiyaata? Aadaa akkamiitu dhiyaatame sanutti himi? Ayyaanni naannoo keenyatti kabajamu ayyaana baay'eetu jira. Ayyaana keessaa garuu haala maleedhaan kan kabajamu ayyaana guyyaa masqalaati. Guyyaa gannoo